Galatoomii tokko. Asirratti wanta isin jechuu barbaadu mucaani in dhugeessa karee irraa dubbataa jedhanii dhugeessa karee irraa dubbatamu device yookaan anwaar jettu kuni dhugeessa irraa dubbata yeroo jiran waa'ee dachaas dhugeessa karee dubbataa jedhan kanoo waan akkanaa waan irraa quba qabdu qabda dhugeessa karee waa'ee kee dubbatamoo waanuma dhugaa wayii dubbata. Waa'ee kanaa mucaan kun muslima mucaa muslimaati dhugaa rabbiitti dhugaatiin beeku dhugaatiin kun anwaarri suusii tokkoon qabu caatii duwwaa qaba. Caatii immoo eenyu kan hin qabne nan qaama abbaan barbaadisa caatiin hin qaama suusii yuun qabu sayyuu itti qaama dhugaatii miti musliimaan kunis kadha dhugaa rabbiiti nugu dhugaatiin nugun kun soba. Okay. Ammas maallaqa dachaasi irraa maallaqa nyaataa jiraa jedhanii waan namni dachaasiin gargaaru dachaasitti siistema hojjetee yookaan malaan siistemaan maallaqa namni dachaasiin gargaaru irraa nyaataa jira jedhanii wanni kun akkamii? Maallaqni kan gargaarsa Oromoo kan naa gootu kan naa seenaa jiru akkaawuntii mataa korrattidha. Mucaan kun immoo birrii raayidii jechuudha. Fakkeenyaaf amma naannaan ani jiruu fi naannaan inni jiru garaagaraa birrii itti na biraan dhufu birrii takkillee kiisii isaatii baasee dhufa. Jalqaballee gaafa Oromoon nan beekin kiisii isaatii kan sana kennaa ture malee kan wanti inni narraa nyaate tokko illee hin jiru. Hin qabu waan akkanaa hin qabu. Hojii qaba mucaan nama hojii qabudha. Hojii qaba hojii mataa isaa qaba. Hoteela obboleessa isaa keessa hojjeta. Kanaafuu birrii qaban yoo xiqqaate nama ji'aan birrii 20 wayii argatu. 20 wayii argata. Kanaaf inni birrii sobadha. Wallaahi sobadha. Kun sobadha. Fakkeenyaaf gaafa karaa irratti kuftu kan karaarraa si kaasee isuma miti. Gaafa jechuun gara magaalaa Finfinnee dhuftu namoonni karaarraa si kaasanii akkati dandeettii qabdu kana namatti si mul'isuuf namni hojjetaa ture isumadha. Isuma kan na wajjin rakkate, kan na wajjin beela'e, kan na wajjin dhukkubfate isadha. Kan sababii koo bakka hojjetu irraa illee ari'amuudhaaf ture jechuudha. Mucaa duriyyee kanaa isaa fidde jedhanii fuulli koo akka manatti bareede kana miti. Akkama uffannaan akkama Oromoon ilma sabaa ta'uu koo bartee Oromoon hundi na bira dhaabbatanii bareede kana miti. Jalqaba kanan fakkaadhuun ture. Gaafa sana jechuudha. Kana bira dhaabbatanii hojii rakkachaa ture Anwaar biyyaa Hasan kanadha. Eenyu miti. Mucaa mucaa Deeb Joom jedhamu kanadha. Oromoon guutuun mucaa kana akkana jaalattan hin barbaada akkanaaf kabajjan hin barbaada akkasii mucaan kun obboleessi ani wajji dhaladhe waan naan ta'in naa ta'ee jira akkana. Namni gaafa kumatan waa'een isaas ni laallatu ati irraa nyaachuuf fakkeessuu fi ati sakkaaraamiidha ati maraataadha hattuudha jedhanii turanii. Ani immoo garanaan kanan dubbadhe mucaan kun osoo sakkaaraamii ta'ellee hattuu ta'ellee xiqqoo qalaa sana dhiisi dhiifama godhi naa godhi qalatti ilkaanii sana dhiisi dachaasi. Mucaan kun hattuudha akkas gochuufi jennaan maraataa yoo ta'ellee nama dhugeessa kadhullee yoo ta'ellee namni dachaasiin mul'isuu keessatti shoora leencaa taphatee diib yookaan Anwaar kanan jedhee dubbataa ture kun dhugaadhumaa jechuudha. Dachaas dhagaa miti? Dhugaadha. Aga fedhe ta'uu utuma baala gadhatee utuu gaafa annisii argu. Gaafa sana nama tokko hin qabne bakka anaaf maraataan tokko gaafa sana. Waan jennu dhufan silaa gaafati rakkattu sana namni waa si'ata malee gaafa jalqaba ofitti qabu sana utuu annaaf ta'e wati waa qabaatte si'atuuf ofitti si qabe jenna. Gaafa maal barandaadhaan akaasuu namni barandaadhaan hannaaf miti ka. Namni
Kanaafuu mucaa isa kana akka maqaa Oromoo guutuu kanaan warreen mucaa kana keekanii akka asii sa'aatii kana akka ittiin dubbanne barbaada. Maaliif mucaan kun sababa dandeettii hin qabu kanallee kan Rabbi gaditti ol naaf baase isadha waan ta'eef adaraa keessan adaraa. Warroota maqaasitti hin ba'e. Bakka hin beekaa yaani namni baay'een yaa tokkummaa namni baay'een beektaa akka yaada hin kenninee fi nama baay'ee kakkabaju nu gurguddaatu keessaan nu barreessee jira. Kana beektaa hinnillee baheen dubbadha yaa jennaan an dhiisii inshallah gaafuma bakka geenye dubbannaa namni waan fedhe jedhanii fedhii addan baanu gandummaadhaani namni gandummaan nu qoodusi har'aanaaf situ wal bira jira jedheetanii dhowwee yaa kanaaf yoo jennaan haasaas yoo teleeresite nama baay'ee waan isarraa eeggataarutu waan jiruuf bakka hin gahaa ammana irraa dhageessaniittu. Abbaa qabeenyaa wayii jala deemaa jiru hin jiru. Diyaaspooraan Ameerikaa wayii irraa puushina godhu hin jiru waan ta'eefanii hattuu diyaaspooraattis nan himaa siisuuf si Ameerikaa isa hoolota UK kana keessa gara Awurooppaa jirtu kanas osii waa hin jettanii jechuudha. Maaliif inni waan jirarraa waan qabu waan ta'eef. Illaa kanarratti beektee namni baay'een na dhagaye viidiyoo godhatanii ilaaluu dandeessan. Wallaahi dachaa kana gandummaa godhatanii illee ijoollee na gargaaran jedhee. Video wanti nu jennee waraabin hin jiru. Video neen gadda vaaraalii godhate malee iyyuu duraan vaaraalii nuun godhatu. Namni nu laalu iyyuu hin dide bakka. Aluma live irra baane inni sirbe namni xiqqoon nu laala malee. Kana keessa yaa amma baay'ee na tuffatanana. Dhugaa Rabbii dubbachuuf ana baay'ee si galateeffadha akka nama TikTokii fayyadamu tokkootti. Adda dhuftee yaada kana narraa fuutan seene maaliif of tuffadhee tan dhiiti nama fakkeenyaaf namni tuffachuu achumatti hin beekaa of nan tuffadheen maaliif anatu darajaa kanaan gaamuu hin qabu ida tokko aareetan bakka yaada naa kennu dinnaan maaf ibsa yaada narraan fuutu qoyatiin jedhee maaliif silaa achi taa'ee kana gaafachuu hin qabu silaa waamamee tayyaanne narraa fuudhamuu qaba maaliif namni tokko waan gaarii yoo hojjete ittiin dhaaddachuu osoo hin taane anarras taanaan ittiin dhaaddataa hin jiru. Yookaan immoo ittiin boonuuf miti. Namni waanuma hojjeteen TikTokiin iyyuu badhaasa kenna. Dachaasotu wanni TikTokii kanarratti kireetii moo maal jedhanu kun jechuudha. Otuu duraan dhufe ta'e kireetii kana argata. Maaliif TikTokiin si dhaada yooti waan gaarii hojjette. Kana keessatti beektee akka waan ajaa'ibaa hojjetteetti na laalan ijoolleen baay'een isa nama kana cinqamee mana nama meeqaa gastii live irratti video tokko as keessatti hojjechuun abbaate birrii 50 warabbal kaaba bitamni Itoophiyaa kana keessatti video tokko nama qulaalitii dhukkubsate kaffalee ka'e waraabsifata malee tolli hin jiru. TikTokii keessatti gadhiisuudha namni qulaalitii dhukkubsate jechuudha. Guyyaa 2-3 itti deebitee waraabuu miti. Suuqii namaatii hojjechuudha birrii 100 yookaan 50 si gaafata. Mastooqiyaa mana nyaataa namarratti illee ta'e interview video tokkittiitiif jechuudha. Nuti immoo viidiyoo dhibbaa ol mana nama meeqa achi gastii irratti illee gurbaanni kun hattuudha birree irra galchinaa gurbaanni kun hattuudha viidiyoo guutuu isaa gastii namarratti waraabbadheen qaba. Ibsa abbaa jaalalaa kanas dhaqee sirba isaa dhaggeeffachiiseera. Sirba dachaas kun jedheennaan akkuma qaldiitti dhaggeeffate bira dabarfate. Aslii dhaggeeffachiiseera Aslii Muhammad illee. Akkuma qalliitti bira dabarfatan. Asliin irra gaabaa ture mucaan sun na bira fideenii Turkiin na biraa baase jalqaba jedhaa ture Asliin dubbataa ture jedhati. Anoo kana harii mana nama meeqaa dhaqeen akka kadhattuu taadha maaliif ani deebi'ee hattuu ta'a nama hirkatee jiraate ta'a isatti hirkatee jiraate garuu waan siin bara nama wanna siin galleessu jira bara ani hinanneefatu kee akka kiyyatti ragaasiin ba'u akka kiyyatti. Hattuu ta'uu dandeessa, dhuguu dandeessa, takkaruu dandeessa laa wannan sittiin was keessatti. Waan kana hunda hojjechuu dandeessa. Garuu waan hojjette tokko sababa kee mul'ateera. Kanarratti walii galuu danda'uu qabna. Sababa taatee akka taates ta'e sababa taatee mul'isuu keessatti shoora leencaa taphatteettu. Tarii dhuguu dandeessaa,
sakkaruu dandeessaa waan fedhe gochuu dandeessa sana sii fi Bayya bayya. Kopiyaa ta'e namni nun hin jiru tokkummaa. Ana tokko dubartiin bu'aa tokkummaa.